አይዞሽ Ashama harka fuunee kam jirtu kabajamtootaaf jalatamtoota hordoftoota keenya egaa guyyaa har'aa reaaktiiwwanii viidiyoo akkuma jalqabarratti ilaalaa turre kanaa fi kanneen biraa viidiyoowwan gaggabaaboo ergaa barnootaa akkasumas wantoota nama bashannansiisan nama bohaarsan of keessaa qaban baay'ee isaa waliin reaction godhaa kan waliin turu jechuudha. Egaa viidiyoowwan akka kanaa kanniini gara fuula duraatiittis viidiyoowwan ergaa barnootaa akkasumas ergaa bashannansiisoo garaagaraa kan ittiin bohaaruu dandeettanii of keessaa qaban baay'ee isaanii funaannee waliin asitti react kan waliin goonuta. Isinis ammoo viidiyoo kana hamma xumuraa dhaggeeffachuudhaani viidiyoowwan akka kanaa kanneen isinii gad haa dhiisu moo asumatti haa dhabu kan jiru yaada keessanis akka na qooddan barbaada. Egaa isinis viidiyoowwan akka kanaa kanneen kan bashannansiisuu nama bohaarsuu danda'u kan safuu fi aadaa keessaa nu hin baafne amantaan kan walitti nu hin buufne karaa keessaatiin yookaan ammoo gara yuuzarneemii telegiraamii asirra jiru kanaanii fi tiktokii karaa keessaatiin sheer naa gochuuni waliin react gochuu dandeenya isiniin jechuu barbaada. Eka guyyaarra ammoo kallattii maangira viidiyoowwan gaggabaaboo guyyaarraa qabanii dhufnetti yoo isin dabarsu. Bam! Okay, let's go, 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 crowd control. Mataan eessa jira? Hundi isaatu fuula mataan eessa jira? Meekaappii asirratti dibamte kana maalidha? Meekaappii jedha nyaara kana. Isa kana qalamii kanatu kanatti fayyadamte gaariin ta'u. Magaalatti fuula guddaa hamma kana gahu Adaamaa hamma Finfinnee jettu qabalatu kana isin haa oolchu. ታክሲ ተሳፍረሽ ታውቂያለሽ? ታክሲ ውስጥ ሁለት ሰው ነው መቀመጫ አብዛኛው ታክሲ ያለው ከመጨረሻው ጋቢናን ጨምሮ ሶስት ሰው ይጭኑልሻል ባለ ታክሲዎቹ። ለምን ለራሳቸው ይሄ ብዙ ሰው ስግብግብ ሆኖ ምናምን ይላል አይደለም። ሰልፍ ላይ ብዙ ሰው ስለሚኖር ለምን ጠበብ እያደረግን አስቀምጠን ቦታው ላይ አናደርስም ከሚል ሀሳብ Aadaa kan nama sadii teessisanii fi qarshii baay'ee hojjechuudhaaf otoo hin taane namni salfiirraa akka hin dhaabannee fi namni salfii keessa aduu keessa salfiirra akka hin dhaabanneef jecha namoota yaadaniiti nama sadii fe'u. Eeshi. መንገድ ላይ ትራፊኮች ያስቆሟቸውና ትርፍ ነው ጫንከው ይላሉ። አይዞሽ ሁለት ሰው አይዞሽ ሶፍት አይዞሽ ሁለት ሰው መቀመጫ ላይ ሶስት ሰው ጭኖ ሶስተኛው ሰው እኔ በሆንስ ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጊዜ ሶስተኛ ትርፍ ነው አይገርምም? እና ትቀጣለህ። የሰው ትርፍ አለ የሰው ልጅ ትርፍ ይባላል። ፈጣሪ እኮ ሁላችንም በአንድ አምሳል ነው የፈጠረን። ገብቶሻል? ብድግ ብሎ መጥቶ አስቆሟቸው እንዲህ ብሎ ትርፍ ሰው ነው የጫንከው። እኔ አሁን አንድ ቀን ትርፍ ነሽ ወራጃለኝ ተረዳቱ ይታይሽ የሚያውቀው ነገር አለ ስላንቺ ከብሻል እዛ ጋር ብድግ ብሎ ትርፍ ሰው ነው ሲልሽ ባክግራውንድሽን ያውቃሉ ወይ ነው ስልሽ ያውቅሻል። ንቀት ካልሆነ ቴንኪው በጣም ሪስፔክት የሚያደርጉ ትርፍ ይባላል። የሰው ልጅ ሌላ አይደለም እኮ እኔ አላውቅም። ስለ እንስሳ ምናምን ንግባ ካልሽ እንገባለን። እዚሁ የሰው ልጅ ላይ እናቁም ካልሽ ግን እና ቤተሰብ እንኳን አሁን አንዳንዴ 12 ልጅ ምናምን ይኖራል ቤት ውስጥ 12ኛው ትርፍ ነው። Ana amma kana dhibu namoonni baay'een podcast jedhanii waan garaagaraa jedhanii akka kiyya kanatti maayifii fafuu kaa'anii wanti isaan haasa'an waan mataaf miilli gara mataan isaa gara makka. Amma yaada akkasii kana fa'aa namni taaksii yaabbatee taaksii makiinaa yookaan immoo taaksiin tirfii yoo fe'ee darbaa yoo fe'ee akkamitti gaafatamu akkasiin jedhamu dhala namaati. Dhalli namaa tirfii hin qabu. Eeshi dura barnoonni hin dursu waan haasa'uuf beekuun hin dursu. Ameen. Mimmaanillee hin jiru garuu ameen. Jaartii biddeena gicuun beeyna rabbisanii haa kami. Abaarsa moo eebba? Beeyna rabbisanii haa kami. Takoraan gurrattee fatara godhuun beeyna rabbisanii. Eebba moo abaarsa? Sagabee rabbisanii haa kami. Du'aayi. Du'aayiidha jette ammoo dhumarratti. Ana kan na dhibe du'aayi haa ta'u abaarsallee haa ta'uuti. Eessatti beektii jedhe ammaan waa'ee jaarsaa fi jaartii eessatti beektii?
Amma seenuu ganaa ijoollee daa'ima waggaa 5-7ti. Waa'ee jaarsaaf jaarsi eessatti beekti? Jaartii gaarii fi jaartii hamtuuni ulaagaan isii maal akka ta'e eessatti beekti? Namni ammaa moo otoo dhalatiin guddate? Abe! بليه 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 Dandeettiin nama ajaa'ibu! بليه عمر دايما عشان لانتي بيه Abe! بليه 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 عمر دايما عشان لانتي بيه Dandeettiin isin nama ajaa'ibu! Ajaa'iba malee. Anaan ajaa'ibe viidiyoo kanarratti reaaktiiwwan baay'eetu hojjetame yookaan immoo viidiyoo kanaanii TikTok irratti namoota baay'eetu hojjete garuu akka kanaan ati tolee fi akka kanaan ajaa'ibillee hin jiru. Eeshi. Mana keessattis kan biraa ka'e giddu biraa isa kan akkasitti dhaamsan argine mire. Milkaa'ee fi jira. Barnoota laata. Obboleessa kiyya ibittiin inni ati ilaaltee dhuftee fi inni kun garagara. Inni kun baay'ee cimaadha. Si galee atiin laaskitii sana mataatti gootee miti humni ibsaa osoo dhufee dhaamsuu hin danda'u kana. እኔ እኮ የኢትዮጵያ ኮንትራክተሮች በጣም ነው የምትገርሙኝ። እግዚአብሔርን አሁን ይሄን ለአይነ ስውራን ብላችሁ ነው የሰራችሁት። እሺ መጣ እሺ የሚያክል ብሎኬት ፊት ለፊቱ አለ። እሱ ይገርማል እንዴ! እሺ እዚህ ጋር ደርሶ ይሄ ምን ማለት ነው? Dhugamaa bara waan baay'ee nama ajaa'ibu kana qofaa miti bara wantoonni akkanaa baay'eetu jira. Amma poolifaa walakkaa daandii irratti dhaabanii wokiweeyidha daandii miilaatii jedhan. Akka seeraatitti ispaaltiinis yookaan immoo iddoon konkolaataa ta'uu tashkarkaariin biraa irra deemu addatti jira wokiweeyin addatti jira iddoon pooliin itti dhaabatu immoo addatti jira. Inni suni mi'a hafute. Inni kun ammoo inni jidduu irraa bifa keelloodhaan kan dibame suni kan namoonni ija hin qabne irra deeman. Ija namoonni hin qabne irra deeman. Akkaataa isaan beekan irratti hin deemantu jira. Akka kana eeshi sila isaan ija hin qaban fidanii poolii walakkaa irratti dhaaban. Mingin wannaan kun pooliin kun kan buqqa'ee ganaa kaafamaa natti fakkaate. Garuu ammoo akkuma viidiyoo kana irratti ibsametti walakkaa daandii sana irratti keessattuu kan warra namoota ijaan agarri irratti dhaabameera taana baay'ee sheemedha. Kan ija qabu iyyuu irraa goruun hin rakkisa. Warroonni ija hin qabne akkamitti irraa goranii darban. Karaa sana irra dhufee asirra dhufeeti laal asirra dhufeeti eeshi sala namtichi ija hin qabu dhufee as poolee jira irraa goree kana daandii isaatiitti deebi'a jecha. Gama baay'ee nama ajaa'iba. Garuu poolicha akka ilaaletti kan buqqa'ee bakka biraa geeffamaa jiru. Sikalee yeroo baay'ee hanqinoota uumamanitti qofa quba qabu otoo hin taane waan sana dhaabbannee ilaalu. Dhugama akkasuma akkasii miti kan jedhu si adda baafnee beekuu qabna. Haa ta'u ammoo inni kun isa kaafamee gana bakka biraa geeffamaa fakkaata. Garuu bakka asirratti dhaabbateera taanaan ammoo baay'ee nama jajjabeebi. Egaa viidiyoon guyyaa har'aa qabnee dhufnee kan hangammaa waliin ilaalaa turre kana akka itti bohaartanii ittiin bashannantanii barnoota sirraa fudhattanii yeroo keessanitti akka ittiin dabarsitan ammoo abdii qabaa. Egaa akkuma jalqabarsinii kaasee viidiyoowwan akka kanneenii kan ergaa barnootaa qabanii wantoota nama bohaarsanii bashannansiisan qabanii isinis gama keessaniini sheer gochuuni ana biraan gahan ammoo asitti viidiyoo biraatti daddaballee reaaktii kan waliin goonu taasisaniin jechuu barbaada.